Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota dambalii gungumoo uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jecha qophiin utubaa haqaa keenya Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumoo uummataa kan ta'e irratti isinii darbu eegaleetii jira. Hanga qophii keenya xumuratti nu faana bu'aan affeerraa keenya ta'a. Qophiin utubaa haqaa keenya kun akkuma beekamu torbaanitti seenaa aadaa duudhaa fi eenyummaa Oromoo jallatee warra kaabaatiin barreeffame qajeelchuu fi dhugaa fi haqa Oromoo kan ifatti baasuudha. Kana malees gidiraa uummata irra gahaa turee fi gahaa jiru dabalatee gootota dhugaa uummata kanaaf wareegaman faarsuu namoota waan gaarii fi hamaa hojjetan ifatti baasuu irratti xiyyeeffannaan kan hojjetudha. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota keenya walumaa galatti waan uummanni keenya beekuu qabuu fi baruu qabu jettanii yaaddan kamiyyuu yaada keessan gara inboxii peejii Oromiyaa Freedom Mediaatiin nu erguu dandeessu. Guyyaadhaa qophii utubaa haqaa keenya irratti waa'ee seenaa sikkoo fi mandoo irratti waan muraasa beekuu qabdan jabaa isiniin jechuuf dhufneetii jirra. Oromiyaa Freedom Media wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Oromoon Arsii gurmuu uummataatiin fi bal'ina qubsuma lafaatiin Oromoota biroo irraa kan caalu yoo ta'u sikkoo fi mandoo jedhamee bakka lamatti qoodama. Oromoon Arsii Oromoo biraatiin kan adda ta'uu baatullee sirna fuudhaa fi heerumaa, sirba, weedduu, ilaalii, faaruu, hamuummata, geegayoo, dhawataa hiikoo fi kan kana fakkaatan adda addummaa ni qabu. Jechi Arsii arsooma arsichaa fi arsummaa yookaan arsiud jedhamu hundi jecha nama dhaloota gosa Arsii qabu kan ibsu yoo ta'u arsoomni maqaa hiddaa fi dhiiga tokkummaa fi yaboo yookaan waadaa Arsiin ganama walitti kennate dhaamsa akaakilee fi abaabilee ilmaan sikkoo mandooti. Arsoomni nama ilma Arsii ta'e mara biratti maqaa kabajaa, jaalalaa fi obbolummaati. Arsiin sikkoo mandoo jedhamee bakka lamatti qoodama. Sikkoon ilmaan 5 kan argatee fi mandoo ammoo ilmaan 7 kan argate waan ta'eef 5 sikkoo fi 7 mandoo jedhamanii waamaman. Baalee yookiin didaa yoo jennu maqaa lafaati malee uummanni gamaa gamanaa waabee jiru hundinuu Arsii jedhamee beekama. Iddoon yookaan wiirtuun Arsichaa sikkoo mandoo irra caalaan qobatee kan jiraataa turedha. Laga waabee gamana godina Arsii fi Baalee akkanuma kibbabaa Shawaa keessa ta'uun ni beekama. Daangaan lafa qubsummaa Arsii gara uummata kibbaatiin Silxee, Marqoo, Alaabaa, Sidaama wajjin yoo ta'u gara biraatiin Gujii, Boorana, Ittuu, Aniyyaa, Karrayyuu, Tuulamaa fi Ogaadeeniin wal daangeessa. Arsiin kuni diqqoo isinitti fakkaatti namni hin beeknetti. Arsii jechuun lafa biyya Arsii waabee fi Awaashin jiru oduun ta'in Arsiin bal'aa haga gadhatu hin beeytanii maappii kana kun qopheessi arguu hin dandeettanii. Maappiin kun biyyarra deemee laalee Andallollee dhaqee, Gin'iirillee dhaqee, Kokkossallee dhaqee, Diidaa Amara waliin ga'ee maappiin kun Arsii nagada fakkaata. Bal'inni isaa kun guyyaa keessa meeqa deemtan keessaa baatanii hin dandeettanii. Arsiin akkuma beektan bakka lamatti addaan qoodama seeratti duritti akka jedhan amma baay'illee hin jiru wanni sun. Arsiin yoo ta'e arsummaa ta'uu fi sikkootti galaa yookaan mandootti gala. Sikkisaa mandayyoo jedhan. Garuu maappilleen sirriitti addaan sirriitti hin baasu. Warri sikkisaa kun gara barii jira. Warri immoo mandoon gara kunoo dhiyaatii fi gara kunoo baaletti isaanitti jira. Kunniin asitti walitti gala. Arsi yoo jedhan nama gosa takkitti oduun ta'in saba miliyoona baay'eetti laakkamu. Dur Oromoon akkuma walumaa galatti amantii waaqeffataa kan hordofaa waan tureef amantiin Arsichaallee waaqeffataa akka ture hin shakkisiisu.
yeroo booda garuu uummanni naannoo biroo amantii islaamaa kiristaanaa fi waaqeffataa wayita hordofuu eegalan Oromoon Arsii akkuma Oromoota Baarentummaa biratti sababa adda addaatiin amantaa islaamaa hordofuu eegalan. Irra caalaan Oromoon Tuulamaa amantii kiristaanaa akkuma hordofu Oromoon Arsii yookaan Sikkoo Mandoo Oromoo Baarentummaa birootiin haaluma wal fakkaatuun martinuu amantaa islaamaa kan hordofan ta'uu ni beekama. Hardhallee namni gosa ilmaan Arsee ta'e hundinuu jechuun ni danda'ama. Parsantii 99 amantaa islaamaa kan hordofanidha. Arsii keessa gosti yoo abaarate nama balleessuu fi yoo eebbifte nama badhaaftu ni jiran jedhamee dubbatama. Isaanis gosa Awaa shanan jedhamanii waamaman. Gosti kunniin Ammeenyaa, Allujaana, Abroonyee, Atabbaa fi Adaboonyee fa'a jedhamaniiti beekamu. Miseensonni gosa shanan kana Arsii biratti kan kabajamanidha. Arsii keessa gosti Rursee amantii islaamaa fudhate gosa kanniin akka ta'e ni himama. Warri kunniin ashraafa yookaan gosa guddoo fi kabajamtuu ofin jechuun of waamu. Oromoon Arsii akkuma Oromoota biroo aadaa fi duudhaa bareedaa fi hawwataa kan qabudha. Keessattuu Oromoota Arsii biratti sirni fuudhaa fi heerumaa Oromoota biroorraa adda kan isa taasisu waan hedduu of keessatti qaba. Uummanni Arsii aadaa isaa keessatti mucaan dhiiraa gaafa fuudhee manaan galatu hamuummataan faarsamaa gara mana isaatitti fudhateetii gala. Uffannaan uummata Oromoo fi Arsii kan dhalaa fi kan dhiiraa hundi maqootaa fi ergaa kan qabu akka ta'e ni himama. Kana malees sirbi weedduun faaruun ilaalii geegayoo fi dhawataa hiikoon uummata Oromoo Arsii biratti kan beekamudha. Akkuma beekamu uummanni Oromoo dhimma kamuu akka aadaa jalatti hiikkatu uummanni Arsiis sirna kana hanga ammaa itti tajaajilamaa jira. Waa'ee Sikkoo Mandoo yommuu ilaallu kitaabonni barreeffamanii jiran tokko tokko haalli itti barreessan gaarii ta'ee garuu hayyootaa fi maanguddoota hedduu biratti akka dogongorri jiru ni dubbatama. Hamma ragaa dhugaa irraa arganne tokko mee haa ilaallu funaannannee dhufneeti jira. Ilmaan Sikkoo shanan waan ta'aniif shanan Sikkoo jedhamanii beekaman. Shanan Sikkoo Bulaallaa, Wacaalee, Jaawwii, Waajjii fi Ilaanii jedhamaniiti beekamu. Bulaallaan jaarraa 11ffaa keessa laga Waabee ce'ee biyya Diidaa jedhamtu godina Arsii amma keessa qubate Bulaallaa jedhee moggaase jedhama. Obboleeyyan Bulaallaa kana booda Waabee caanii biyya Bulaalaa dhufanii hangafummaa Bulaalaa cimsuudhaan qabiyyee isaanii osoo harkatti hin qabin akkuma dhufaatii isaaniitiin darbanii bakka duwwaarra qubatanii moggaafachuu jalqaban. Maqaanotaa fi godinoota Baalee fi Arsii hidda Sikkoo fi Mandoo irraa kan burqanidha. Sikkoo fi Mandoo ta'ee gosa Oromoo bakka adda addaa jiran maqaan akka wal fakkaatu ni argina. Wal fakkeenyi maqaa gosa Oromoo ilaalchisee tumsi lafaa fi gosa walitti hin aanne tokko maqaa gosa tokko kan bakka biraa jiran qabaachuun Oromoota biratti kan beekamudha. Kunillee Oromoota yeroo lafaa barbaaduu deemu ilmaan hangafni lafa abbaa isaa irratti hafa. Ilmi quxxisuun dabaree lafa qullaa barbaade qabata. Hangafaa fi quxxisuun illee bakka qubatanii jiraatanitti lamaanuu maqaa gosa duraanii itti waamamaniin waamamu. Kanaafuu
maqaa gosa Oromoo bakka tokko jiru Arsii, Harargee, Baalee, Shawaa, Walloo, Wallaggaa, Iluu Abbaaboor, Gujii, Booranaa fi kan kana fakkaatan keessatti argamu danda'aniiti jiru. Dheerina yeroo keessaa akkuma adda fagaataa deemaniin maqaa gosa isaanii irra deebi'anii bakka gahan hundatti waan moggaasaniif maqaan gosa tokko heddummaataa deemee maqaa gosa Oromoo bakka tokkotti beekamu iddoo biraatti illee argamu danda'eeti jira. Fakkeenyaaf maqaa gosa Jaarsoo, Badii, Iluu, Jiddaa, Karrayyuu, Dawee, Raayyaa, Itayya, Soolee, Alii, Abboo, Waalee, Limmuu, Meettaa, Ittuu, Dullacha, Sirbaa, Amalamaa, Qarsaa, Galaan, Noolee, Xiyyoo, Hawwaxxuu, Oborraa jedhamuun godinoota Oromiyaa hedduu keessatti ni argamu. Barruun irraa odeeffanne kun akka himutti kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa bu'aa hojii qorannoo seenaa Oromoo hayyoota hedduun waan ta'eef hojii hojjetame akka waliigalatti kan nama gammachiisudha. Haa ta'u malee garuu seenaa Oromoo Arsii Sikkoo Mandoo ilaalchisee qorannoon barreeffamee dhiyaate guutuu kan hin taanee fi dogongora baay'ee kan of keessatti qabu ta'uun maanguddoonni Arsii fi hayyoonni seenaa hedduun dubbataatii jiru. Dogongora hedduu keessaa tokko hidda dhaloota Sikkoo Mandoo keessa gosti baay'een kan hin barreeffamne yoo ta'u gosti hedduun ammoo bakka hin taanetti barreeffamaniiti jiru. Fakkeenyaaf seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa kan afaan Oromoon barreeffame gosti Raayyaa 33 jedhee afaan Ingiliziitiin kan hiikame gosa Raayyaa Awwaraaraa fi Ankaabaa itti dabalee gosa 35 taasisa. Kan afaan Amaaraatti hiikame ammoo gosti Raayyaa 33 Jafaraa fi Manankaabaa jedhamuun itti dabalee Garooraa fi Hamid keessaa hambisa. Kitaabni afaan sadiiniitu biiroo tokkoon yeroo tokko kan maxxanfame ta'ullee dhimma tokko irratti sadiinuu waan garagaraa dubbatu. Kanaafuu yoo gadi fageenyaan xiinxalamu dogongoramoo beekaan wal keessa akka laaqamu taasifame nama jechisiisa. Kana malee dogongora yookiin wallaalaan yookiin maaltu na dhibeen hidda dhaloota gosoota Raayyaa keessatti dodola akka gosatti kaayameetii jira. Dodola ulaagaa fedhe yoo ta'e madaalli kamiinuu maqaa gosaa ta'uu hin dandayu. Akka maanguddoon naannoo sanaa himanitti dodola jechuun dura maqaa namaa bakka amma magaalaa dodolaa itti ijaaramte sana jiraataa ture yoo ta'u yeroo dheeraa booda garuu magaalaan achitti yeroo hundeeffamtu maqaa nama dodolaa jedhamu saniin dodola jedhamtee moggaafamte jedhan. Kanaafuu dodola gosoota Raayyaa keessaa tokko kan jedhu qorannoo hayyuu osoo hin taane qorannoo qoosaa sobaa yookiin barreeffama gowwoomsaa fakkaata. Gosti bal'aan hidda dhaloonni gosoota Raayyaa ta'an kaluu dodolaa jiran Doodaa jedhamuun beekamu. Kanaafuu dodola kan jedhamu akka dogongoratti fudhannee maqaa Doodaa jedhuun sirreessuun barbaachisaadha. Akka kitaabni seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaatti himutti horteen ilmaan Sikkoo 5 kanaan gaditti barreeffame taa'eeti jira. Ilmaan Bulaalaa keessaa Xiyyoo, Ariyaa, Hogolchoo, Abuunaa, Giliinisha, Abbuu, Umaanosa jedhamuun beekamu. Ilmaan Wacaalee keessaa Itayya, Booruu, Utaallaa jedhamanii beekamu. Ilmaan Jaawii keessaa Gitaara, Sabroo, Masarjii, Waxee, Qaasoo, Daangulee, Ginboota, Kuubee, Ammeenyaa, Suraaraa jedhamuun waamamu. Ilmaan Waajji keessaa ammoo Jaarsuu, Warsuu, Liiban, Hulcaayaa, Bodhaa, Alii, Folqa jedhamuun beekamu. Ilmaan Ilmii keessaa ammas dabalataan Adaa, Ruqsaa jedhamanii waamaman. Ilmaan Wucaalee kan Booruu jedhaman ammoo Ingooyyee, Waadaa, Jiddaa, Isaawwaa jedhamuun akka ragatti inni himama. Gosoonni Oromoo hedduun sababa hanqina odeeffannoo irraa kan ka'e qorannoo kitaaba kana keessa kan hin dabalamnes ni jira. Gara biraatiin ammoo tasa gosti maqaa sitti hin barreeffamne gosa maqaa dhawamee jila jiraachuu ni mala. Kanaafuu qophii utubaa keenya kanarratti kan isin dhiyeessin hamma seenaa odeeffannee fi argannedha. Lafti gosti Sikkoo irraa qubatte irra caalaan godina Arsii keessa haa ta'u malee laga Waabee gamaa fi gamana gosa Mandootiin walakkeessa makamanii qubatanii jiraatu. Mandoon damee Arsii keessaa isa tokko ta'uun gaararratti dubbatameetii jira. Ilmaan Mandoo 7 waan ta'aniif
torban mandoo jedhamanii beekaman. Isaanillee raayyaa Kajawaa Hawaxuu Waanama Utaa Waayyuu fi Biltuu yookaan Haroojii jedhamanii beekamu. Raayyaan hangafa yoo ta'u gosa 33 of keessatti kan qabudha. Gosa raayyaa keessaa irra guddaan gosa Walashee jedhamuun beekama. Mandoon dhaloota osoo hin taane seeraan hangafummaa Sikkoo irraa akka fudhatte hayyoonni seenaa ni himu. Lafti Mandoo irraa qubatee jiru irra caalaan godina Baalee keessaa haa ta'u malee laga Waabee gamaa fi gamana Sikkoo walakkeessa makamee kan qubatee jiraatanidha. Egaa kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media, qophiin utubaa keenyaadhaa waa'ee Sikkoo fi Mandoo irratti kan xiyyeeffate ture. Waan nu daawwattaniif galata guddaa qabdu. Qophii kana hojjettoota istiidiyoo Oromiyaa Freedom Media hunda waliin ta'uun kan isinii qopheesse an Rabbirraa Galchuuti. Qophii utubaa haqaa biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.